TPLF umurii isaa waggaa 50ffaa booda rakkootti darbatame. Boordi filannoo biyyaalessaa Abbut paartii siyaasaa keessaa haquu ibse. TPLF gama isaan gocha kana akka waliigaltee Piriitooriyaa diiguuttan ilaala jedheera. Boordi filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa caamsaa 13 bara 2025 irraa kaasee beekamtii seera qabeessummaa adda bilisummaa uummata Tigraay Abbut haquu beeksise. Boordichi murtoo kanaaf akka sababaatti kan eere paartichi yeroo ji'oota 3 kennameef keessatti harkaafiiwwan sirreeffamaa fudhachuu dhabuu isaatiin akka ta'e ibseera. Poolisiin Jibuutii godaantota Itoophiyaa biyyattii keessa jiran hundumaa walitti qabee biyya ari'uuf reebaa akka jiru dhagahame. Imbaasiin Itoophiyaa achi jiru yeroon akka baqattoonni ba'aniif kenname ji'oota 3f akka dheeratu gaafatus biyyattiin garuu gaaficha kuffisuun gara tarkaanfii fudhachuutti ce'uun ishee beekameera. Gama biraatiin gareen mirga namoomaa Human Rights Watch fi Feeruz Keer Saawud Arabiyaatti duuti hojjettoota godaantotaa dabaluu beeksise. Gareen mirga namoomaa qophii waancaa addunyaa Saawudii bara 2034 taasiftuuf duuti hojjettoota ijaarsaa kan godaantotaa dabalaa dhufuu beeksiseera. Israa'elitti yaadde fi qaanii malee namoota nagaa irratti haal duree namummaa hin qabne raawwachaa jirti jedhame. Israa'el haleellaa kaaba Gaazatti raawwatteen yoo xinnaate namoonni 48 ajjeefamuu hospitaalli beeksise. Haleellaa qilleensaa Israa'el walitti fufiinsaan kaaba Gaazatti halkan darbe raawwatteen yoo xiqqaate Falasxiinonni 48 ajjeefamuu hospitaalli naannoo sanaa beeksise. Hospitaalli Indoneeshiyaa daa'imman 22 fi dubartoonni 15 kanneen haleellaa magaalaa Jabaliyaa fi kaampii baqattootaa keessatti manneen hedduu irratti raawwatameen ajjeefaman keessatti akka argaman ibseera. TPLF umurii isaa waggaa 50ffaa booda rakkootti darbatame. Boordi filannoo biyyaalessaa Abbut paartii siyaasaa keessaa haquu ibse. TPLF gama isaan gocha kana akka waliigaltee Piriitooriyaa diiguuttan ilaala jedheera. Boordi filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa caamsaa 13 bara 2025 irraa kaasee beekamtii seera qabeessummaa adda bilisummaa uummata Tigraay Abbut haquu beeksise. Boordichi murtoo kanaaf akka sababaatti kan eere paartichi yeroo ji'oota 3 kennameef keessatti tarkaanfiiwwan sirreeffamaa fudhachuu dhabuu isaatiin akka ta'e ibseera. Akka boordichi jedhutti Abbut ulaagaalee labsii lakkoofsa 1332 muraa 2016 kan paartilee siyaasaa haala addaan galmaanii fi waraana keessatti hirmaatan yeroodhaaf akka galmaan hayyamu jalatti eeraman raawwachuu dhabuu isaatiin jedheera. Bu'uura kanaan Abbut ji'a 6 keessatti yaa'ii waliigalaa akka gaggeessuuf yaa'ii kana guyyoota 21 dura boordii filannoof akka beeksisu dabalatee haal dureewwan guutamuu qabanitti kennamuun hagayya bara 2024 galmaa'e ture. Jalqaba bara kanaa waggaa 50ffaasaa kan kabaje Abbut yaa'ii kana gaggeessuu dhabuun haqamuu akka fidu baatii gurraandhalaa keessa boordichaan akeekkachiisni kennameefii ture. Boordichi ibsa guyyaa kaleessaa baaseen paartichi haal dureewwan kana raawwachuu dhabuusaa eereera. Addi bilisummaa uummata Tigraay seera qabeessummaa waraana Tigraayin dura qabu argachuu akka barbaadu eeruun galmee haala addaa boordichi dhiyeesseef akka hin fudhanne ibsuun isaas ni yaadatama. Waliigaltee Piriitooriyaa sadaasa bara 2022 mallattaa'e qabatamaan beekamtii isaaf kan kennu ta'us ibse. Torban darbee Abbut boordichaa fi mootummaa federaalaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa fi adeemsa siyaasaa naannichaa balaadhaaf saaxilaa jiru jechuun himateera. Beekamtii seeraa keenya haaluun bu'uura waliigaltee Piriitooriyaan ni miidha kan jedhu paartichi. Boordichi immoo gama isaatiin seera hojiirra jiru jalatti qaamolee kanaan dura seeraan ala jedhaman hojiitti deebisuun malli akka hin jirre ibsuun ni yaadatama. Inumayyuu qaamonni akkasii irra deebi'anii galmaa'uu akka qaban eereera. Abbut paanaaliin jiddu galeessaa gamtaa Afrikaa kan waliigaltee Piriitooriyaa taajjabe illee beekamtiin paartichaa durii akka deebuuf yaada dhiyeessuu eere. Yaa ta'u malee paanaalichi yaada sana hojiirra oolchuuf irra deebi'ee walitti hin qabamne jedhe. Paartichi ibsa eebila 26 bara 2025 baaseen jiddu galeessitoonni paanaalii gamtaa Afrikaa fi hawaasni addunyaas beekamtii seera Abbut deebisuu dadhabuun isaanii waliigalticha irratti balaa akkamii akka fidu hubachuun ga'ee isaanii baachuu qabu jechuun watwaachuun isaanii yaadatama. Poolisiin Jibuutii godaantota Itoophiyaa biyyattii keessa jiran hundumaa walitti qabee biyya ari'uuf reebaa jiraachuun dhagahame. Imbaasiin Itoophiyaa achi jiru yeroon akka baqattoonni ba'aniif kenname ji'oota 3f akka dheeratu gaafatus Jibuutiin gaaficha kuffisuun gara tarkaanfii fudhachuutti ce'uun ishee barameera.
lammiileen Itoophiyaa Jibuutii keessa jiranii fi waraqaa jireenyaa seera qabeessa hin qabne akka biyyattii keessaa ba'aniif daangaa yeroo kennameef xumuramuu hordofe wanti deemaa jiru ulfaataa ta'uun isaa birmannaa gaafachiiseera. Baqattoonni kumaatamaan lakkaa'aman gara daangaa Dawwaaleetti geeffamuun kaan ammoo iddoowwan adda addaatti walitti guuramuun dararamaa akka jiran lammiileen Itoophiyaa waggootaaf Jibuutii jiraatan himaniiru. Jiraatan BBCf yaada kennan akka jedhanitti yeroo kana keessatti kanneen biyya keessaa ba'an jiraatanis warri ba'uu hin dandeenye garuu dararamaa jiru jedhem. Humnaan butamaa jiru. Poolisiin hundumaa walitti qabee reebaa jira jedheeram. Manatti seenanii guuraa jiru jechuun kan hime jiraatan kun mootummoonni lameen waliin dubbataa hin jiran jechuun yoo walitti dubbatanis dhimmi baqataa dhimma isaanii miti jechuun komate. Oduu wal qabateen gareen mirga namoomaa Human Rights Watch fi Feerus Keer Saawud Arabiyaatti duuti hojjettoota godaantota dabaluu beeksise. Gareen mirga namoomaa qophii waancaa addunyaa Saawudiin bara 2034 taasiftu irratti duuti hojjettoota ijaarsaa kan godaantota dabalaa dhufu akeekkachiiseera. Akka gabaasni Human Rights Watch fi Feerus Keer jedhutti hojjettoonni humnaa biyyattii keessatti balaa bakka hojiitti uumamu kan ittifamuu danda'uun du'aa jiru jechuun gabaasa isaa guyyaa kaleessaa keessatti ibseera. Dabalataanis duuti akkasii hedduu sababa uumamaatiin kan mudate jedhamee sobaan gabaafamaa jiras jechuun balaaleffate. Maatii hojjettoonni jalaa du'aniifis beenyaan homaatu akka hin kaffalamne gabaasni kun ni mul'isa. Gareen mirga namoomaa falman lamaanuu humna hojjettoota godaantota biyyattii guddaa ta'eef eegumsi barbaachisaan akka taasifamuu qabu hooggantoota Saawudii gaafataniiru. Oduu biraatiin Israa'el haleellaa kaaba Gaazatti raawwatteen yoo xinnaate namoonni 48 ajjeefamuu hospitaalli beeksise. Haleellaa qilleensaa Israa'el walitti fufiinsaan kaaba Gaazatti raawwatteen yoo xiqqaate Falastiinonni 48 ajjeefamuu hospitaalli naannoo sanaa beeksiseera. Hospitaalli Indooneeshiyaa daa'imman 22 fi dubartoonni 15 kanneen haleellaa magaalaa Jabaliyaa fi kaampii baqattootaa keessatti manneen hedduurratti raawwatameen ajjeefaman keessatti akka argaman ibseera. Viidiyoon toora intarneetii irraa qoodame yoo xiqqaate reeffa namoota 10 lafa irratti agarsiiseera. Waraanni Israa'el gabaasawwan kanneen qorachaan jira yoo jedhu kibxata halkan gareen hidhattoota Falastiin rokkeetti gara Israa'el erga dhukaasanii booda jiraattonni Jabaliyaa fi naannoo ollaa sanaa akka baqataniif akeekkachiisaa ture. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti hoogganaan dhimma namoomaa fi miseensa mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Gaazaa keessatti duguuggaa sanyii ittisuuf tarkaanfii akka fudhatan yeroo dhaamanitti ture haleellaan kun kan mudate. Guyyaa kibxataa walgahii Niiwuorkitti taa'ame irratti yaada kan kennan Toom Fileechar Israa'elitti yaadde fi qaanii malee namoota nagaa irratti haal duree namummaa hin qabne kaasuu ishee himataniiru. Israa'el uggura torban 10 Gaazaa irra keessee akka kaaftu gaafachuun karoora Israa'elii fi Ameerikaan raabsa gargaarsa namoomaa naannoo sana keessatti fudhachuuf qaban qeeqaniiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ambaasaaddar Israa'el Daanii Daanuun ammoo mana marichaatti akka himanitti gargaarsi biyya alaa tattaaffii waraanaa Hamaas gargaaraa jira jedhe. Gama biraatiin ergamtoonni addaa Ameerikaa Steve Witkoff fi Adam Boiler marii haaraa dhukaasa dhaabuu fi booji'amtoota gaddisiisuuf taasifamu irratti hirmaachuuf gara Qaataar akka imalan himaniiru. Gama biraatiin ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun Hamaas namoota booji'ee 58 gadi lakkisuuf yoo walii hin galle torban kana keessa haleellaa waraanaa Gaazaa keessatti babal'isuuf dhaadateera.